biyyi lafaa sodaachaa kan jiru maqaa kanadha. Sumuu Yesuus ይባላል. Sagalee guddaadhaan Yesuus jedhaa iyyaati. Yesuus. Maqaa baay'eetu jiru. Seetanni maqaa kana sodaata. Hollaan maqaa kana sodaata. Biyyi maqaa kana sodaata. Namni tokko hafuurichaan malee Yesuus gooftaa jechuun danda'u nama cabni. Harka kee ol fuudhi. Warri maqaa kana waamtan ergaan sinii qaba. Maqaa kanaan iska zalaalem zalaaqi ትሄዳላችሁ. Maqaa kanaan jedhaa. Biyya lafaa duwwaarra osoo hin ta'in biyya lafaa duwwaarra osoo hin ta'in Dubaay deemuu duwwaa osoo hin ta'in ዱባይ መሄድ ብቻ ሳይሆን Awurooppaa deemuu duwwaa osoo hin ta'in አውሮፓ መሄድ ብቻ ሳይሆን Afrikaa deemuu duwwaa osoo hin ta'in አፍሪካ መሄድ ብቻ ሳይሆን Amerikaa deemuu duwwaa osoo hin ta'in አሜሪካ ብቻ መሄድ ሳይሆን maqaa kanaan gara jireenya bara baraatti deemna. Maqaa kanaan gara abbaa deemna. Iyyaabee jarii abbaa. አሜን Ganamaan dubbii tokko naa dhufeera. Akkasin mootan natti meera waaqayyooti. Akkati injifattu natti meera waaqayyo. Biyya lafaa du'aa jira siin jalatti garuu jiraachuu jalqabda. Hallelujah. Amen. The beloved is. አሜን You are the comforter. Amen. And the getter pray. Amen. You are the getter habate. አሜን Sittan getter baay'ee nama si bira jiru. Hallelujah. Akkanaan jedheera waaqayyo. Abiddaan si geeddara siin jedheera. Ganama kana nan dubbadha dubbii muraasa. Dingata ursaan waaqarraa akka bubbee bubbisuutti dhaga'ame. Manicha keessas jiranis hin guute. Arraba abiddaa kan fakkaatan isaanitti mul'atanii gargar tamsa'anis wanta akka arraba abiddaa tokkoon isaanirra hin taa'an. Yommus hundumti isaanii ka afurri dubbachuun isaaniif kenne afaan garaa garaa dubbachuu jalqaban. Hojii ergamootaa boqonnaa 2 lakkoofsa 2-4. Galaatiyaa boqonnaa 5 lakkoofsa 16-18. Ani garuu afuuraan geggeeffamaa jiraadhaa malee fedha fooniin hin raawwatinaan nan jedha. Fedhi foonii afuuraan hin morma. Afurri fooniin hin morma. Isin waanuma jaallattan akka hin goonetti isaan kun lamaan waliin hin mormu. Afurichaa yoo geggeeffamtan garuu isin seericha cabsitanii jalaa baataniitti. Mata dureen koo hojii afuura qulqulluuti. የመንፈስ ቅዱስ ስራ ምንድነው? ጋፈኑት ገሉ ማሎጀታ ማሉ ከሳ ፉዳ አፉሪ ቁልቁሉ ዮም ቡኤ አፉሪ ቁልቁሉን ዮም ገረ ብየ ለፋ ዱፌ ኢየሱስ ኤርገ ዱኤ ዱአ ካይ ቦዳ ሻፉር ተመለፈረ ኤርገ ቱሬ ቦዳ ገረ አባሳት ቶልቡተሜ ጉያ አፉር ተማ ነመ ሁንዱማት ሙለቴ ዮሶን ታይን ነሞተ ወሰደን ሙለቴ በርቶተ ሙለቴራ ረከራይ ማውስ ረዴማ ሙለቴራ ወረሰ ዱካ ቱሬ ሙለቴራ ከናበ ቡሪ ቁልቁሉን ኤርገ ኢየሱስ ወልቡተሜ ቦዳ ያሸን ተመፋት ወረሰ ዱካ ቡአን ረገደ ዱፌ አፉሪ ቁልቁሉን ጋፈ ነመረ ዱፌ ዋን ሰሚራ ጅሩ ባቴ ገረ ኬኛ ዱፌ አቤኛ ክርስቲያን ሰሜዳ Jireenya kiristaanni sameedhaaf qulfii kiristaanni sameedhaaf eebba kiristaanni sameedhaaf jireenya kiristaanni sameedhaaf jireenya waaqayyo abbaa bira ture baatee gara keenya gadi dhufe erga dhufee nutti galeera ergamootarra erga dhufee booda ija jabina akka argatan isaan godheera wanta isaan barbaadan biyya lafaa irratti akka godhan godheera hojii ergamoota boqonnaa 2 abiddatu irra dhufe alasuma bartoonni geeddaramuu jalqaban waluma walii isaanitti geeddaramuu jalqaban asaan isaanii garaa gara ba'uu jalqabe jetamee kan hin hawwata beekan hin magaalaa raasuu jalqabe dhufe furri qulqulluun gaafa sirra Kubbe kami gadara bujal kam yo puri kulkullu sirra dufe iji kele farra kaya sami lalu jalan ija poni gabala lu cufada ija furatin garu sami kana cufa kana kesa dabarrer irkan kaba kana bakana mota pura kulkullu pura tani ferer gaga gendaram teta intain gendaram teta safara sodatin puri kulkullu manno jinsa ergan bira dufe nama gargara warri pura kulkullu af kesa kaban gargara man hallelujah amen nisi gargaru sira madabara irkan si kaba puri chika si kesa galef gargaara maajirtaan sodaate nama cina kee jiruun sodaatin jedhin afur qulqullu nama gargaara akka jira Roomee 8:26 warra isa jaallatan gargaaree gara gaariitti isaan hin geessa warra isa jaallatan gargaaree gara gaariitti isaan hin geessa mee namoonni gara gaarii dhaquu barbaadan amma afur qulqulluun nama keessa gaafa buufatu jaamaa miti raatuu miti ofiisa waaqayyo bifa qaba lubbuu qaba amma kan nuyi dandeenya nama tokko dura dhaabbachuudhaaf kan dandeessu afur qulqulluudha afura qulqulluudhaan irra ala gargaaramuu dandeessu namoonni baay'een afura qulqulluu fudhataa jiran kiristaana Kiristoos foolii kan itti godhu Holy Spirit no waldaan tokko foolii kan qabaattu afura qulqulluu keessa jiraateedha har'a kana fi walgee biyya lafaatti fakkeeffama waldaa kiristaanaa jechuun gaafa lallaban gaafa waaqeffatan safara tokko keessatti dhiibbaa kanuman jechuudha bulchuudha harka keessa afura qulqulluu of keessaa qabaadha baay'ee namoota kan gargaaru afura qulqulluudha Yesuus Kiristoos gochaa kana nuu godheera inni lubbuu isaa duwwaa nuu kenne miti abbaa biraa ammoo afura nu keessa jiraatu nuu erge afurri qulqulluun akka nu gargaaruudhaaf ofii isaatti yaade gara keenya kanaaf namoonni baay'een afura qulqulluu of keessaa gogsitanii jiru inni isin gargaara araaramaa deebi'aati humni waaqayyo isin keessa jiraatennaan diina billaa baatu cabsitanii bira dabartuuti waaqayyo naa wajjin taa'edha haasaa asii baatanii gaafa deemtan maqaa Yesuusiin jireenyi keessa nageeddaramu isa lammaffaa nama geggeessa afurri qulqulluun Yohaannis 16:13 nama geggeessa geggeessuu jechuun maal jechuudha geggeessuu jechuun nama mar'uu jechuun ilaa kutubi
Meja kee qabadhu akkasittitu qabeetu geggeessaa jechuudha hafuurri qulqulluun. Amma inni argaan jiru miti ree ani amma harkisaan jira ila akkasittitu qabeetu geggeessaa jechuudha. Gaafati dadhabdu, gaafati fira dhabdu, gaafati abdii dhabdu, gaafati geggeessaas dhabdu, gaafati nama dhugaa dhabdu ila qabee kan si wajjin deemu isaan. Boolla isatu siif arga, rakkina isatu siif arga, jawwee si nyaachuu dhufe isatu siif arga. Ati arguu hin dandeessu yoo ta'e siif arga irraa si deebisaa jechuudha. Iyyaa na geggeessa jedhaasa. Hallelujah. Dhaggeeffadhaa kiristaanonni nuyi nama nu geggeessu kan biraa qabna miti samiidhaa qabna nuti. Geggeessaan Waaqayyo hafuura isaatiin isin duukaa ta'eera irraa kaase. Injila Yohaannis 1:6 jedha hafuurichi isin geggeessaayidha. Hafuurri dhufu kunidha nama geggeessaayidha. Karaa namatti agarsiisaayidha. Daandii namatti agarsiisaayidha. Amma keessan dhaggeeffadhaa hundumti keessan. Hafuurri qulqulluun karaa namatti agarsiisa. Nama geggeessa hafuurri qulqulluun. Ofuma isaa abbaa namaadha. Ofuma isaatu waan inni hojjennu hundumaa nutti agarsiisa. Daandii qajeelaarra nu geggeessa. Daandii abbaarra nu geggeessa. Daandii gara abbaatti geessutti nu geessa. Yesuus wajjin tokkummaa qabaannee akka jiraannu nu godha. Namoonni hafuura kana fudhattan geggeeffamaa waan jirtaniif hin sodaatinaa geggeessaan keessan sirriidhaati. Obboloota dhaggeeffadhaa yeroon gara dhumaati. Hafuurichi qulqulluun sin keessa jiraachuu qaba. Karraa kana hin booji'amu. Biyya lafaa sin booji'a. Foontu sin booji'a. Makiinaa caccabu sin booji'a. Fooqichi sin booji'a. Birriitu sin booji'a. Nama hafuurri qulqulluun keessa jiru biyya lafaa booji'uu hin danda'u. Kenni harka keessi dhaabbisa. Har'aa kaasee harraba kee billaa godhee gadhiiseera. Mee ani Waaqayyoon nan argadha warri jettan haleluuyaa. Yesuus gooftaadha. Ergaan qaba barala mandaraa diina keetti burjaajiin nammeera. Diris harka kee. Hafuura qulqullu sabi koo dadhabaadha. Hafuura qulqullu isinin dandeessisa isinin gorsa abbaa biraan sin erga kan sinii dhaabatu nuun jette Yesuus. Saba kanaaf hafuura kee erge. Biyya lafaatutti maraataa jira erge. Jawwee tafaan bane hafuura kee nu erge. Bofa tafaan bane hafuura kee nu erge. Humna nu dandeessisu erge. Yelas. Abbo hafuura qulqulluun dhufe. Hafuura qulqulluun dhufe. Hey. Nagaga tagan. Tagana hade yadeta leda pelif kala de protaria delo yuda la kala bravaya aprote kamparde kemesai da leon sagale guddaadhaan hafuura qulqullu jedha na keessa buufadhu jedha na geggeessi jedha na gargaari jedha humna naa ta'i jedha na barsiisi jedha. Hallelujah. Enteen tuttuqaa jaallata. Hittutu kamtaa hin babaatu. Hojii ergamoota boqonnaa 5 irraa argattu. Warra mana amanan amantoota ari'atanii biyya keessa tamsaasan isaan garuu abidda ta'anii boba'anidha. Hafuurri qulqulluun gaafa sirra dhufu abidda ta'uu jalqaba. Hafuurri qulqulluun nama geggeessa. Hafuurichaan malee biyya lafaa mo'uu hin dandeessan. Waaqayyo gooftaan maccaa kana beekee humna isaa gara biyya lafaatti erge. Hafuurri qulqulluun si duukaa jiraateera taanaan atti bal'aama. Qabee harka keetan daa'imni likkoo kan inni afaan leencaa cufee ba'eef hafuura qulqulluutu jireenya isaa dhaane irra jiraate. Nyaatamu jedha asaa. Waan nyaatamta sinitti fakkaatu dhugaa Waaqayyo Waaqa jiraata ammam dadhabaa ta'e ammam kufaa ta'e ammam gangalataa ta'e ati mucaa dhiigaan bitameedha. Atti bal'aam. Hafuurri qulqulluun nama geggeessa. Baadiyyaa magaalaa kan jirtan hafuura qulqulluu barbaada. Yeroo baay'ee biyya lafaatti yaada keenya hedduun hafuura qulqulluu wajjin adda nu baase. Hojiin hafuura qulqulluu baay'eessa waa baay'eetu jira. Tokko lama dheessanii lakkaa'ee sin geggee nama gargaara sin jedhe nama geggeessa siniin jedheera. Roome 8:11 ijoollee Waaqayyoo nama godha nama barsiisa. Wangeela Yohaannis 16:26 nama barsiisa nama mul'isa nama barsiisa. Barsiisuu jechuun waa'ee mootummaa Waaqayyoo nama keessattuu nama barsiisa. Warra hafuura qulqulluu qaban teoloojii irraa miti waa'ee Yesuus kan baratan hafuura qulqulluu irraa baratu. Waa'ee Yesuusin namatti hafuura qulqulluu dhugaa namaa ba'a. Dubbata ka nama haasofsiisa nama qaba nama barsiisa. Yohaannis 16:26 nama mul'isa. Tokkoffaa Qorontos 2:10 nama haasofsiisa. Mul'ata 2:7 nama qaba akka namni hin gufanne. Akka namni hin gufanne waa'ee Yesuusin dhugaa namaa ba'a. Wangeela Yohaannis 15:26 Yesuus maal akka ta'e eessa akka dhufe maal akka hojjetu dhugaa namaa ba'a. Wangeela Yohaannis 15:26 nama waama nama erga. Hojii ergamoota 13:2 hin waama hin erga. Hojii hafuura qulqulluuti. Nama jajjabeessa. Hojii ergamoota 9:21 Efesoon 3:14 mucaa koo siin jedha. Jabaadhu si wajjin jira siin. Jabaadhu sitti tasaasa dhufe. Efesoon 3:14 dubbifadhaa. Nama guuta. Hojii ergamoota 4:31 nama guuta. Kennaadhaan, humnaan, ija jabinaan, dhugaadhaan hafuura qulqulluun nama guuta. Kan namatti guutu biyya lafaa miti. Kan namatti guutu hammina miti. Kan namatti guutu jireenya dhugaadha. Dubbii bareedaadha. Namni hafuurri qulqulluun itti galu guutamaadha. Dubbiin isa keessa jiru wanti inni haasa'u nama naasisa. Namni nama hafuura qulqulluun guutame dura dhaabatee danda'e haasa'u. Gaafa warra sinii morman biras namoota sin gadi qaban bira gaafa dhaabattan maal dubbannan jedhina hafuurichi siniin kenname jecha arraba keessan irra kaa'edha. Hafuurri qulqulluun gaafa namatti galu waa'ee dhoksaa Waaqayyoo namatti agarsiisa. Lammaffaa Qorontos 2:10
sagalee dhoksaa waaqayyo isa gadi fagoo maal godha namatti agarsiisa. Namoonni hafuura qulqulluu qaban dhoksaa waaqayyo isa gadi fagoo argu. Dhoksaa namaa sin argu. In dubbatu. Hafuurri dhugaa sitti galeera taanaan dhoksaan kamiyyuu sin dhokatu. Raajii nama dubbachiisa. Yoo fuudhee harka kee nama argaa jira. Nama eebbifamee ba'uun argaa jira. Ilaa sin eebbisa. Maqaa Yesuus Kiristoos nama Naasreetiin bara jiraattu hojii kee dubbii kee hundumaa eebbiseera. Namni amma amantiidhaan ameen jedhee sii ta'eera maqaa Yesuus. Namni hafuura qulqulluu keessa jiru raajii dubbata. Hafuura qulqulluu gaafa isinitti galu hafuura dhoksaa isinitti agarsiisu. Tokkoffaa gammachuu nama laata. Tasalonqee isa duraa tokko ja'a. Gammachuu nama laata hafuura qulqulluu. Yoo birrii dhabdan, yoo nama dhabdan, yoo fira dhabdan hafuuricha qabaadha. Gammachuu isiniidha. Gammadaa jiraatu sabara keessatti. Mee isinin eebbisa. Hafuurri qulqulluun ammaa kaasee mana keessanitti agaloote. Laphee keessanitti agaloote. Gammachuu nama laata gammachuu isiniif kennamu. Akka abboomamnuuf ajajamnuuf nu gargaara. Tokkoffaa Pheexroos 1:22 nama geeddara. Tokkoffaa Qorontoos 3:18 nu keessa jiraata. Tokkoffaa Qorontoos 3:6 bilisa nama baasa. Dhukkubarraa, iyyumarraa, maalirraa bilisa nama baasa. Roomee 8:2 nama haareessa. Tiitoos 3:5 ija akka godhannu nu godha. Galaatiyaa 5:22-23 namni hafuura qulqulluu of keessaa hin qabne kan Kiristoos miti. Roomee 8:3